السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلين دقا ما تك. نيدي بشير قول إن شاء الله. ويا غاري وسمول سين و فين كلام وركا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى نجان نفط النور على يدا نجيت النفقة سجل بريدة مم. نجيت ما شاء الله. وري بالتنبر وهم الجرات كوسي أكون تكو تتاني تمالي سن الرافان جرو وهم الجرا. بري أربو تقبلوه أمرو تشفرونه نسعى وتي مسلوط تقبلوه نسعى وتي مسلوط تقبلوه باندرا بري أربو تقبلوه أمرو تشفرونه ولا سمعة بري أربي بري شاطر بتأربي بتسيادر ولا دروغة كيف أنا دورنا بستكفى ما تبدأ كمرة أم تدرو بسهم تدريتو ثلاثة يوم هاتكم نسعى وتي مسلوط تقبلونا Changili in Masabit and وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا دي هذا شير قرأ دي هذا شير قرأ إن شاء الله إتسين associated with the Oromo Liberation Army OLA, which took place near the Ethiopia-Kenya border, was part of ongoing efforts to maintain regional security and prevent cross-border incursions by armed groups. The OLA, an armed faction operating in Ethiopia's Oromia region, has been involved in prolonged conflict with the Ethiopian government. An armed faction attempting to expand its operations from Ethiopia into Kenyan territory. The operation, conducted near the Ethiopia-Kenya border, was a critical response to intelligence reports, indicating that the group planned to carry out terror activities in the region. كاري إتسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريد دولمان ورمور السلام عليكم ويتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا رفتن أنا ورويل كام التويل كام بغنغان أفتن هندك سنو نورو لهذا شربة جندقتنا إن شاء الله. قاري أكو بيت ما تدرين قويا هذا هك أيوف أبوتي إن شاء الله ربين أنا اللي إسن اللي نم هك أباتي ملقا ورنو برادي مني مكفرا كراتو إساني كرتي صدقاتو هندت وقربين كرتي جال سليد قول ربين وهاقولو
soomni ramadaanni jiini ramadaallee jiini kabajamaa siin bahe rabbiin nuun haa ga'u nullee isaan haa ga'u rabbi warra soomanillee irraa milkaa'u rabbi nu haa godhu saniifis qophaa'ishiniin jecha ummata keenya addunyaa irratti zaalimaan zulmiidhaan zullume hunda akka rabbi isaan tiksu akka rabbiin rakkoo keessaa baasu ka hidhamee baasu ka dhukkubsate fayyisu ka jami rabbi akka jaa baasu zaalima gartee ilma namaa addunyaa keessatti darartullee akka rabbi irraa qabu du'aa hin dagatinaa isiniin jecha gama sagantaa kiyyaatis seenaa mata dureen guyyaadhaa shanee fi Jawaar Muhammad balaa jarri hin yaadintu itti bu'e jettii mata dureen kiyya. Qabxiin itti aantu ammoo hattoota guyyaa lafti itti dhiite jettee jechuudha inshallah. Lachuu waliin laallaa isiin lachuu waan yeroo ammatti akka gaarii barbaachistuu fi waan haala yeroo deemaa jiru gurdoon amma jirtu isiidha inshallah. Bakki irraa eegallu shanee irraa eegallaa jechuudha. Shanee balaa isiin quban qabne itti bu'ee jawwee balaa inni quban qabne hin eegintu itti bu'e jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa dhiyoo kana guutuu isii karaa duulaa Keeniyaa keessaa mootummaan Keeniyaatti baneen shaneen akka hin jirre taatee jirti. Odeessa guyyaa kana guutuu kaapoosti ni godhaatu oolle haa ta'u inshallah rabbi khairii haa godhu. Waan hundayyuu gurra keessanii harka keessan keessa ija teessaniin agartanii jirtanii miidiyaan addunyaa afaan Ingiliffaatiin amma isin dabarse. Ragaa shaneen waan isin gubdu qabeenya isin balleessitu wajji wal qabsiisuudhaan teeraristii ta'uu rakkoo isin gaa jirtu afaan Ingiliffaatiin addunyaaf dabru jira. Shaneen asiin dura itti himnee turre shaneen teeraristii yeroo nu jennu namoonni irraan fudhannee addunyaan afaan Ingiliffaatiin akka duratti qoollee ta'u isin irraa coree yookaan ammoo irraa qicee isin dabarsanitti addunyaa keessatti afaan Ingiliffaatiin oduun kun dabraa jira jechuudha. Maaliif Keeniyaan biyya agartee miidiyaalee intarnaashinaal afaan Ingiliffaatiin dabru waan qabduuf odeessa walirraa butanii addunyaa keessatti tamsaasuudhaan shaneen teeraristii ta'uu isiidhaa agartanii ifatti labsanii jechuudha. Kana qofaa miti Keeniyaa keessatti warroonni shanee wajjin dalagan gareen warri gartee maafiyaadhaa warri keessaayyuu Jawaar fa'a wajjin dalagan warri Keeniyaa keessatti asiin dura akka yaadattanii qabeenya guddaa ijaarrachaa jiranii fooqii ijaarrachaa jiran isiniin jenne namoonni gartee achi keessaa qabeenya qaban mootummaan Keenyaadhaa hordoffii itti godhuudhaan warroonni sanillee adamsu jira. Akkasuma warra achi keessatti mandheeffatanii ilmaan Oromoo daraniif gartee biyyattii tana irratti gartee rakkoo geessan keessaa namni tokko akka nu gahetti Abduu namni jedhan jechuudha. Abduu Meedhichaa namni jedhan Keeniyaa keessatti garee isaa waliin akkasuma jaartii isaa qabate qabeenya guddaa gartee biyyattii tana ittiin saamaa ture warroota gartee rakkoo guddaa shanee wajjin ilmaan Oromoo irraa keessaayyuu irraan gaa tureef qabeenya Keeniyaa keessaa Itoophiyaa keessaa albuuda saamee saamsisaa ture qabeenya guddaa wajjin qabame kun ka qabameen poolisaa fi damee dantaa tikaatii fi waraanaa wajjin ta'uudhaan qorannaa yeroo dheeraa godhaniin marfamee manni isaa bakka inni itti argamu mana tokko kan ammoo fooqii inni keessa galu wajjin keessatti marfamuudhaan kokonaat kan jedhan hashiisha addunyaa keessatti sodaatamuuf akka malee addunyaa keessatti namoonni isa waliin argamanis badiin isaanii guddatti himataman waliin akkasuma meeshaalee lolaa reediyoo qunnamtiitii fi meeshaalee adda addaa wajjin mana keessatti qabamee namoota 6 haga 7 kan jedhamu qabamee waliigala nama 11tu Keeniyaa keessatti qabamee namoonni isaan walitti hidhatanis hedduun gartee karaa warra tika Keenyaatiin hordofuudhaan namni ganaa qabamee hedduun barbaadamaa jira. Kunis gartee akka hin baaneef tattaaffiin guddaan godhamaa jira. Waliigalatti Keeniyaa keessatti warroonni garee kanneen wajjin dalagan akkasuma Keeniyaa fi Itoophiyaa keessatti albuuda waan albuudaan gartee dalagan keemikaalota adda addaa mana isaatiitti waan qabameef akkasuma gartee meeshaaleen biraallee kan albuuda ittiin barbaadan ittiin albuuda ittiin gartee yeroo argame ittiin dhiqanii fi ittiin addan baafatan maashinaaleen adda addaa meeshaan gurguddaan akka qabame reediyoon qunnamtii meeshaan lolaa wanni hedduun harka qabame jechuudha. Namni kun qabamuun ammoo wanni inni gaariin infoormeeshinii guddaa waan dalagamaa ture Keeniyaa irraa haga dhiyaa Wallaggaatitti akkasuma biyya keessatti hogganoota Itoophiyaadhaa kan waliin dalagan warroota biyya keessaa hachisiisaniif ilma namaa irratti gartee rakkoolee gayaa turan guutuu isaa akka bahutu gartee himamaa jira jechuudha. Inshallah kana bal'inaa yeroo wanna kana Keeniyaan qulqulleeffatte waan gadhiiftuuf haga Keeniyaan qulqulleeffattuuf oduu kana qofa dhaabnaa wanni ammoo bahee nu gahee bal'aaf guddaadha. Inni kun ka qulqullaa'e waan hin taaneef yeroo gartee inni qulqullaa'ee nu gaanitti bal'inaan gurra isiniin gaa jechuudha. Wanni bira gahee jedhee bal'aa dheeraa wanni qabames wanni adda addaa namoonnis kan eeraman South Africa gartee bakkoota Itoophiyaa keessatti warra waliin dalagan caasaan bal'aan jiraachuu akkasuma gartee namoonni Eertiraa irraa bakkoota adda addaa irraa dhufanii achitti warra kana qunnamanii waliin dalagamanis himamee jira. Kana inshallah yeroo oduu qulqulleeffannee Keeniyaan adda baaftee isin baaste bal'inaan isiniin geenna jechuudha. Inshallah kun oduu gammachiistuu guddoodha. Warri kun akkuma isin beektanii gammachuu abbooyii hojii warra dalaganii namoonni hedduus gammachuu qabame kan jedhu ni deemaa gammatti. Oduun qulqulluun gammachuun qabame jedhu waan nan geenneef ammoo namoonni ni jedhanii namoonni an irraa argadhe kun warra gartee
oduu qulqulluu naa kennan waan hin ta'iniif inshallah gurraan isin ga'uun barbaadu ammoo walii galatti jechuudha shanee kanatu irra gahee kun ammoo akkuma post isin goone jechoo shaneen hin hafne duulaan godhame kanarraa baraarachuu dadhabde maaliifi gara Itoophiyaas baqatte Itoophiyaan gama kanaan raayyaan ittisa biyyaa itti qophaa'ee eegaa jira gama sin Keeniyaan dhooftee as deebiste rasaas takkallee ofirraa dhukaasuu dadhabuudhaan humna guddaa mooraa leenjii jiruuf kan isin leenjifattu akkasuma achiin dura karaa kana waan hedduu dalagaa ture ummata walitti oofaa ture hedduun isaa gartee dhumachoodhaan ammatti Keeniyaan kabaafte adda qulqullaa jechuudha Keeniyaan niwus yookaan ammoo addunyaatiif kennite qulqulleeffattee 350 daaraa ta'uuf dhabamuun isaanii gartee ifatti qulqullaa'ee jira jechuudha. Kanaan walitti meeshaaleen hedduun kan isaan harkatti argame reediyoon qunnamtii jenereetaroonni meeshaaleen adda addaa kan hedduun argamanii jira. Kana gammatti Keeniyaan ifa waan hin gooneef nuti wanni arganne oduun qulqulluun gurraan isin geenyu jechuudha. Kan Keeniyaan international miidiyaa yookaan ammoo miidiyaalee addunyaatiif kenniteef ofii miidiyaa ofii irra dabarsite namni 350 hojiin ala ta'uudha jechuudha. Ka qabdee fi kan gartee harkaa qabdu gammatti odeessiin baasteen jiru kun ammoo duulli akka mootummaan Keeniyaadhaa mirkaneessitti waan eeggamee olitti successful jedhanii dabarsan isaan successful jechuun opereeshinni sun yookaan ammoo duulli godhame sun hinjifannoodhaan waan silaa barbaadamu olitti gartee dalaguu isaati. Kun ammoo duulli bal'aan gandoota keessatti warroota caasaa kana qaban shanee uffata mulqattee uummata keessa milixxeellee kanneen baasuudhaaf duulli bal'aaf guddaan godhamaa jira. Kanarraa kan wal qabate shaneen keessaayyuu jechuudha marroon faatis humna qabdu gara deebistee garsiin leenjii asitti leenjisuudhaan gamanaan qophiin yeroo dheeraaf godhamaa ture asiin karaa Baaleetiin karaa gartee Soomaaliitti hankanii haga Harargeen baatuttii fi karaa Jibuutiitti dalagamu opereeshiniin ture sun guutuun isaa jalaa fashalee jira jechuudha. Kanaaf kanaan wal qabatee mardoon takka geette obbo Jawaar Mahammadis duulli kun gartee isas kadhan qabuu fi caasaalee isaa warra Jawaar Mahammad wajjin Keeniyaa keessatti dalaganis akka dhaqqabu isa qofaa miti. Warroota nafxanyoota hedduu duulli kun bal'inaan akka dhaqqabuuf dhaqqabamee wanni Keeniyaan barbaadaa jirtu yoo argame ammoo Jawaar Mahammad himannaan guddaan akka rabbanamu achi keessa taa'amee biizinasii inni dalaguu fi wanni inni godhaa ture kun akka deemutu himamaa jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e jawween rifaatuu qabu jedheta mataa isa dhooftu takkatu bahee jechuudha. Maaliifi wanni meeshaan albuunni wanni adda addaa dalagamu caasaan achirraa ijaaramee Keeniyaa keessa lubbuun ilma namaa badde gaangistarri ijaaraman hashiishni seene caasaaleen kunniin guutuun isaatu maali walitti qabataa Jawaar Mahammad akkasuma nafxanyoota hedduu isaa jechuudha. Hedduun baqarra jiranii namoonni hedduun odeessa achirraa ba'u jiran hedduun namaa osoo wanni kun lolli kun hin eegamne hin dura guyyaa 3 4 5 duratti warri miliqee ni jira ka bayes ni jira ka achirraa baqatee Itoophiyaas deebi'ellee ni jira ka Taanzaaniyaa haga South Africa deemes ni jira jedhamaa jira. Warroonni keessaayyuu jawwee wajjin caasaa hidhannoo walitti qaban guutuun isii baqarraa fi gartee warroonni keessaa jechuudha. Jawwee wajjin waan hedduu dalagaa turan ka guyyaan lafti itti dhiitee jedhamaa jechuudha. Kanaaf Jawaar Mahammad asiin dura akkuma isin beektanitti shaneen gartee humna riphee lolaa gartee mootummaan lolu ummataaf lolu kaaqaa ta'uu isaaf faannollee himaa ture. Faannoon isa akkuma isin argitanitti isin poost godhaa jira warri afaan Amaariffaan beenne soorii isin maxxansinaa shanee faannoon waliin dalagaa turu nafxanyoonnis baasaa jiran inshallah guyyaa gabaabaa keessa bal'innaan isin dhaqqabaa akkatti waliin dalaganis guutuun isaa marroonis eessa akka jiru maal akka dalage waraana garamitti akka facaase kan gartee kaan gara Tigraayitti erge warra afaan Tigriffaa beeku ajeellotti ka warra ammoo afaan Tigriffaan beenne faannootti akka kenne ka achirraa hafe ammoo ijoollee taawwan karaa gartee gammachuu abbooyyee erguudhaan Keenyaa keessa leenjilee adda addaatiif akkaataa itti gara kanaan seenanii keessaayyuu karaa Baaleetiin wayga uummanni fincila kaasee warri sabaaf sablammoonni lola bananiin duubatti akka itti seenan qindaa'an guutuu isaatu bal'innaan karaa gartee sooshaal miidiyaatiin gabba'uu deema yeroo inni gabba'e saniin dura dursinee isinii kenna jechuudha. Kanaan wal qabatee waan biraatti deemaa jira jawwee irratti jechuudha. Obbo Jawaar Mahammad. Obbo Jawaar Mahammad balballi biraallee itti banamaa jirti jechuudha. Balballi itti banamtu kami himannaan gugurdaan karaa warra abbootii qabeenya jala katabne kana keessaan warroonni biyya keessatti rakkoo danqaa keessa seenan caasaa isaatiin asiin dura rakkoolee gugurdaa gartee irra gahe namarra geessan nama saaman lafa gurguran maqaa qeerrootiin ijaaraman maqaa qarreetiin ijaaraman maqaa abbaa gadaatiin ijaaraman maqaa qabsaa'ota oromootiin ijaaraman warroonni haga biizinasaan baatutti ganda keessatti bakkoota adda addaa jechuudha. Rakkoolee asiin dura uummanni Oromoo hedduun isaa itti rakkachaa ture. Namni hedduun gartee adaa nuti waliin jirra jenna malee Oromoodha jennee waliin yaana malee namuu dantaan ijaaramee hundi isaatu kuun lafa saamuu mana bitee gurguruu ijaaree gurguruu lafa gartee maqaa adda addaatiin maatiidhaan bitanii gurguran wanni hedduun isaa jechuudha. Kunniin martinuu
yeroo amma kaa mootummaan gara duula warra gartee abbootii qabeenya waggaa 10 irraa qorachuuf eessaa fidde ekaa wanni dhufu risita fiduu qaba abbaa qabeenyaatti akka itti fidde yoo qote qotee fide yoo gartee daldaalee fide qotu warruu eessaa qabaa barhagam qotee fide yoo daldaale eessaa fide alaa erga yoo jedhan baankii erganiin alaa erga baankii erganiin mana ka ijaare eenyu kennanii bara kam kennaniifi kabite eenyurraa bite hedduun namaa ka bakkitti ol kutte kanarratti kan ka'e kana itti sinigad dhufa bal'ennaan yeroo ammatti hedduun caasaaleen Jawaar Maammadii walii hidhaa qaban gaafa inni biyya galirraa yoomirra gaafa jalqaba jijjiiramni kun dhufe biyya gale caasaa ijaaran caasaan sun akka itti daladdu maqaa qeerrootiin akka itti dalagaa turan maqaa kaafaa'ootiin maqaa shaneetiin dubartii irraa ijoollee xiqqoo ijaaran warra caasaa biyya alaa buusii Jawaar Maammad buusisiisu maqaa OMN qara buusisaa turan eega OMN diigamte maqaa qeerrootiin karaa keessaatiin ijaaraa turan eenyu akka ijaaraa ture biyya keessaa eenyu akka ijaaru alaa eenyu akka ijaaru Awurooppaa eenyu akka ijaaru Ameerikaa eenyu akka ijaaru biyyoota Arabaatii eenyu akka ijaaru itti dhaqqabamee guutuun isaatu warri Jawaar kaleessa harkaa qabu Jawaar Maammad rabbi si haa balleessu nu nyaachifte yaa salphata ifatti baneechu yaa bada hatticha as nu dhaabdee jedhanii wal keessa deebi'anii jechuudha. Tokko isa lammataatti caasaa shaakkisoo irraa ka'ee Gujii keessaa jechuudha. Gujii keessaa ka'ee Boorana bu'ee Keeniyaa ce'ee haga Naayiroobiitti dhaqe. Sakattaa Keeniyaan baafteen warroonni Keeniyaa kee jiran ilmaan Oromoo lammii Oromoo ta'anii dhiigaan Oromoo ta'anii Boorana Gabra whatever jedhe Oromoo achi kee jiran jechuudha. Jiran namoota Oromoodhaa kan beekan ilmaan Oromoo ka beekan warra tiraaka qabu warra qabeenya Keenyaa keessaa qabu fooqilee qabu gaarressaa keessaa yookaan maal maqaan isaa islii keessaa biizinesa qabu kan namoonni dhufanii ati caasaa akkasii qabdaa jedhanii maqaan kee baluu jedhanii gaafatan qabeenya isaan maqaa adda addaa baasanii suuqa waan adda addaa achi keessa dalagan warra buusii achi keessa taa'ee buusu eenyuuf Jawaariifillee Shaneefillee guutuun isaatu maali seenan nafse abboo Jawaar badi boollatam seennaa Itoophiyaa galuu hin dandeenyu Keeniyaa keessa rifuujiin taa'aa jirra Keeniyaa keessa gadhannu hin qabnu Keeniyaan qabdee dabarsee nu kennaa jirti akka guyyaa qiyaamaatitti wal saaxilee maqaa ibaluu akkas ta'e baltu na ijaare jedhee wal gabbaasuu deemaa jechuudha. Kanarratti tattaaffiin karaa Ijiptiin godhamaa jiru tattaaffiin karaa Eertiraatiin mootummaa keenyaa keessa godhamaa jiru Jawaar faatiyyanii jechuudha. Wanni kun akka wanni fedhan nu haa gaafatan bahiin fedhe haa ba'u gartee Keeniyaan kidogo kana jaalattee jechuudha mallaqa nurraa cufaa keezii kana ummata keenya dabarsitanii mootummaa Itoophiyaatti hin kennina ufii waan feetan godha ufii keessanii waan feetan godha jedhanii waan qabnu baafnee kenna jedhanii gartee kana gubbaan marachaa jira Jawaar horii baasee kennaan kennu namni hadha Jawaar waliin dhaabbatee caasaa isaa caacutii isaa tabakka adda addaatiin inni facaasee waliin oofu kan inni irraa dhoorgu jiraan jiru kanaaf jawween amma kanaaf xonyoota hojiin marii gubbaa jiranii Washington DC'tti marii guddaa gubbaa jiranii naftanyoonni achi keessa jiranillee Oromoon isaallee hambu'aan isaa hafte akkam taanaa gubbaa jiran jechuudha. Wanni suuraa Jawaar Maammad kashanii wajjin maxxansilee baanuuf balaan shaneedhaa Jawaar Maammad illee dhaqqabdee jirti jechuudha. Amma kana namoonni garii waan jedhan Jawaar Maammad duraanuu waan tana quba qabaa maqaa kitaabaatiin gaafa duraatuu cufee achii bahee warra jedhu jira jechuudha. Kun waan jedhan oduu qabatamaa miti. Jawaar Maammad yeroo jalqabaa gaafa kitaaba san fashalsee deemu ijoollee taaniisisee maal godhee wanni achii deemeef waan tana xiixa tana quba qabaa odeessa wayii lootuun gartee warri kaanii jiraame warri waa qiccuu wayii waan tana qicceef rabbi si haa balleessu badde kitaaba maal eebbistaa miti kokkeessi qabachuu deemanii bahii jedhamee bahee ka jedhu deemaa jira. Tanaaf ragaan ammoo inshaallah wanni amma kaasni kaa'u maali wanni Keeniyaan amma dalagaa jirtu kun warii illee fudhattee Keeniyaan of duuban deebitu maaliif ilmaan isaanii badanii biyyi isaanii baddee hashiisha hama addunyaa keessa dhoorkameen biyyi sun laaqamtee jirti kidogo illee kanaaf Keeniyaan hin fudhattu ummanni gosaa wal fixaa jira albuuda isii qotanii laal albuuda Keeniyaa wanni guddoo gana geessa qabeenya Keeniyaa achi keessaa qotanii baasanii gurgurachaa jiranii warroonni kana dalagan
Keeniyaa irratti sadarkaa hamaa teeroristii miti kun biyya Keeniyaatu ijoollee Keeniyaatu akka Itoophiyaa keessatti wal gurguran kana ijoollee namaa butanii dubartii butanii dhiira butanii abbaa qabeenyaa butanii gurguran kun eegalamee jira. Warri eegalamee qabatamaan qaban Oromoo ta'ee waan mul'ateef kanaafuu gartee warri kana godhan immoo haada shanee waan ta'eef kana hundayyuu gartee kutuuf Keeniyaan murteeffattee wali qindaa'anii jechuudha. Karaa waraanaatiin poolisaatiin karaa warra tikaatiin akka gubboon illee wanni kun hin dhaabbannetti bal'inaan gartee eegalamee waan jiruuf wanni kun namni itti deebi'uu deemu haanni morma godhamuu deemu Jawaar Mahammadii jedhama jechuudha. Jawaar Mahammad maaliin eenyu qindeessee akkanatti sadarkaa daabni Keeniyaa keessaa qotamu geeffame. Albuun hashiish kookanaatiidhaan kun hamaan jechuudha addunyaa keessa dhoorkaa kun. Akkamitti wanni kun sadarkaa Afrikaa keessa dhufee Itoophiyaa irraa Keeniyaa seenee Keeniyaa irraa Itoophiyaa seenee dalagamu. Keemikaalli albuuda ittiin barbaadaniif ittiin dhiqaniif ittiin dalagan kun sadarkaa kamitti riphee lolaa harka seenee warra gartee nama xiqqaa ganaa kan harka seenee sadarkaa kana bal'atee deeme eenyu kan jedhu kan qoratamaa duuba jiru eenyu kana dalage. Namni kana dalage kun maal godha egeree Afrikaa keessatti biyyattii Keeniyaa keessa maal dalaguu deemu jiru kan jedhu maratamni Keenyaan kun waliigaltee Itoophiyaa waliin jiru wal qabatee bal'inaan kaame jechuudha. Kanaaf gurbaa amma maqaa isin dhoofne kana Abduu Meedhichaa kan jedhan kun gartee yeroo dheeraadhaaf information kenname jechuudha. Namni waan kana dalagu kan gartee bal'inaan keessaayyuu albuuda irratti meeshaalee lolaa dabarsuu waan adda addaa kan irratti dalagu kun nama sadarkaa jedhan akkama himamutti wanni inni dalage manni inni qabu underground lafa jalaa jechuudha. Akka biyya guddatteetitti boolla qotee qabuu fi meeshaalee kan akka ibiyyoo sakattamin argamnetti gadi fageessee yeroo dheeraa irratti dalagaa tureef ammas miseensota hedduu qabuuf caasaa hedduu qabu akkaataa Keeniyaa keessaa bayeetti gurguramu wanni hundi itti qindeeffamee qabu kana warri poolisaatii fi karaa gartanii saree suuftee yookaan ammoo jechuudha faamsanii naaqa jedhan fakkaate warra gartee waa suufee yookaan ammoo wanna inni baasaniin meeshaan hedduun bahuun gartee ammallee kan kanarraa hafe wanni hedduun caasaalee mana bakka 4-5 qabajamee haasamaa namni gariin 4 jedha ka 5 jedhu jira kun gartee haasaa qonnaati Keenyaadha waan arganneef qabatabaa isiniin himu fooqileen ijaarame asiin dura isin himaa turre Keeniyaa keessatti bakka bizinesaatu jira ka ijaarame Taanzaaniyaa keessa jira Saawuz Afrikaa keessa jira caasaan diinagdeedha bal'inaan jechuudha. Gorri nama ukkaamsu kun hundinuu information walii kennanii haga gartee Dubaay keessatti dalagamu qabeenyi gartee biyya kanarraa saamamuu fi haga gartanii Keeniyaa Taanzaaniyaa keessa yoo gartanii dhiifama Ugaandaa keessa ka Ugaandaa kun ifa tahee jira fooqilee qabanii viillaa qabanii bizinesa qabanii kun warri beektan jaalbantiin fanii beekanii bizinesni kun ka Daawud Faati duraan gaazexeeshina baasa hunda qabanii warra Daawud Faati qabachuudha kunni waa yeroo dheeraa ture inni kun bal'atee jechuun mandhee godhatanii Ugaandaa keessatti Taanzaaniyaa keessatti wanni kunniin bal'inaan gaazexeeshina maal kunniin jira Keeniyaa keessatti illee bakka hin beeknu malee jaalbantiin ni beekaa duraanis warri qabaatanii jiranii maqaa qabsoo uummata Oromoo kanaan amma ammoo ka dhufe ka shanee kun bizinesa horii nama irraa guuran buusii biyya Arabaa irraa guuran Ameerikaa fi Awustiraaliyaa Awurooppaa addunyaa irraa guuran ka biyya keessaa saamamu bakki itti bizinesni guddaan itti dalagamaa ture Gaarressaa keessatti ta'uun ifaan ifa beekamee jira jechuudha. Kun qabeenyi guddaan sosso'aa jiru. Kun yoo Keenyaan jala buute hedduun wal ijaaranii achi keessa bal'inaan lafti bizinesi guddaan sosso'u achi keessa ta'uun kun himamee illee jiranii beektanii asiin durallee jechuudha namni bal'inaan baasee dubbachaa ture. Kun ammoo gartanii inshaallah akka amma jedhamutti bal'inaan wanni hedduun gabba'uu deemaa jechuudha. Kana keessatti ilmaan Oromoo Keenyaa keessa jirtan wanni as dhaamsa dabarsuuf ilmaan Oromoo hedduun ifaajanii yeroo dheeraa achi keessatti dalagatantu jiran abbootii qabeenyaatu jiran jechuudha. Ilmaan Oromoo qulqulluun shanee deeggaruun ni malanii jawaariin deeggaruun ni malanii garuu ammoo warroonni sunniin kanu beeknus namnillee beeku ni jira. Ilmaan Oromoo achi keessa gartee wal beekanis ni jiran qabeenyi namoota saniitii fi ilmaan Oromoo qulqulluun akka maqaa kanaan tuqamne koominitiin achi keessa jiran sheekoleen wanni hundi wal ijaaruun uummanni keenya jechuudha. Uummata keenya qulqulluu dalagatee jiraatu akka rakkoon hin geenye balaan shaneedha ammoo karaa guddaa deemti jechuudha. Naa qabadhaa. Maaliif wanni qabame namtichi amma qabame kunii fi shaneen miseensa isaanii hogganoonni isaanii qabamuu deemu wanni Keenyaa keessatti dalagame balaa guddaa uummata keenya Keenyaa keessaa irraan ga'uu deemti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya yaa ilmaan Oromoodha. Warra jiru qofaa miti balaan tun Somaalee dhaqqabdi argaa jirtanii Yaman dhaqqabuu deemti Suud Arabiyaa dhaqqabuu deemti warri biyya Arabaa jirtan Mustafaan duraan dursee isinitti himee jarana taa'aa lakkaa isiniin jedhe jechuudha. Naa qabadhaa ichirra isinii deebi'a. Yoo isin ijoolleen biyya Arabaa jirtan takka takkaan akka guyyaa qiyaamatti isin biyya keessa jirtaniinillee mootummaa Itoophiyaatiin illee
Kana lafa jala isinii maa bara isiniin qoratame ana kijibaa jechuudha. Mootummaan namni gadi akkam laalaa mootummaa Itoophiyaa warra biyya keessa jiru qofa sakatta'ee kaalaa dhiisaa si'a no. Wilii isinuu gartee ka biyya keessa dhulle intala tiyyatu biyya arabaati horii naa erge ilma kiyyatu achii erge jaarsa kiyyatu erge jaartii tiyya erge guyyaa qiyama ol qabachuu deemtan mana si ijaarame. Mana biyya keessatti ijaartan irraa tokko tokkoon keessan gartanii wal ragaa walitti ba'uu deemtan jechuudha. Kuudoo lubbuun namaa baddee jirti, irdiin namaa baddee jira. Wanni hadha keenya dalagame qabame kun warri deeggaree waan kana godhe miseensota keenya qabsaa'ota keenya jedhee dalage kun Ameerikaa jira, Awustiraaliyaa jira, Kanaadaa jira, bakka hunda jira jechuudha. Taa'a dhiisaa jiran ijoollee lakkaa wanni kun jajjabdu. Boru waa dhufanii lakkaa ni gaabbitanii isin jedhu. Lakkaa isin hin jenne jechuudha. Yoo isin irra isin deebi'a. Yoo isin maalumaaf gaafa gartee Mustafaa na iyyusan osoo dhagayaatiin jedhin kijibduu naan jedhe. Kanaafuu waluma qabee isin galchaa biyya keessatti walumatti isin hidhaa akka isin jalaan dheeranne abbootiin qabeenyaa biyya keessa warri kalee shoorti katii horii saame warri kalee sagartee ebalufaa dhufee boru biyya qaba ta'e biyya tana gurguratee kun faannoo wajjin kun shanee wajjin kun ebaluu waliin kaadireen kaabineen ministeerri jeneraalli hattuun guutuun isii taqaata hirba dhabdee jechuudha. Warri shoorti katiin bizineseen warri shoorti katiidhaan gartee walii waaqooti tokkochi isaan jiru surree keessatti. Dhagaa isin qalaa qofa seettanii maaliif wanni kun walii hidhatti ka biyya keessaatiif ka biyya alaa. Ka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa jirullee yoo qabeenya kee biyya keessatti hannaan wali qabdu dhiiftee biraa namaa kennitee lixxe yes. Mana ijaartee qabda, lafa bitattee qabda, waa gootee qabda, makiinaa bittee qabda. Bajaajii irraa eegaleetti. Eessaa fiddee? Eessaa fiddee? Ragaa waliin fidda. Ragaa waliin fiduu dhabdoo ka uummataa ta'a jechuudha. Bilaa shakkii tana naa qabadhu taa'e. Akkana wanni aabbichuu jaalannuuf kana. Biyya diigaa. Ilma namaa ficcisiisaa. Waan sin galchine keessa galtee gaafa taa'i lakki. Gatii kafaltanii taa'a isin jennu diddanii boru looxiftaniin yinaa. Viillaan ati ijaarte, fooqiin ati ijaarte, ka gamtaan ati ijaarte. Ka gamtaa maaliin ijaarte? Dhiiga ilma namaatiin ijaarte. Ilma namaa boochiftee, irdii namarraa mulqitee hacaaluu fa'aa nyaattanii ijaartanii fooqii bara. Makiinaa bittanii baruu isin beeyna. Caasamee qabdan. Meeqa miliyoonara biyya keessatti hadha? Namni takka birrii laakkaa hin beekne miliyoonara agarra ka makiinaa inni deemuun miliyoona 20-30. Ka yeroo deemu gartee akka ragas ilaalaan. Kadhatti bada. Bardaalota waan akka hin qabne. Ijoollee baadiyyaatti duriyyee karaa gubbaa kiishii nama seentu. Namuu kaa kun firri isaa siraa kun achiraa kun gartee fila'ee baruu asii qaba. Maqaa isaa dhahuu danda'u. Hadha garuu bakka seenu dhabee akkana qo'atamu laal. Hadha abbichuun ebaluudhee waamu ufiin dhufti yoo hundaan. Boo'u jirti. Itoophiyaa keessa rasinii madhagaa. Mootummaa waggaa 10 years uf duuba deebi'ee mana ijaarte eessaa fidde makiinaa bitte eessaa fidde bizee dalagdu kana eessaa fidde eekasi gaafata. Kun yoo yaadattan taate yeroo dheeraas Keenyaa ture 2009 Keenyaa keessatti islii irra jirtan ni beektanii fooqii islii keessatti ijaaran. Ameerikaan dhattee qoratte. Uummanni Somaalee kun smaartii ni beeka. Horii san bakka irraa fidaniif risita wajjin. Hatta mismaara tokko canaafnee fuudhanii Ameerikaa fooqaa. Ni beekan kaagarte. Ebar kun waan hadha aabbichuu eegaluu miti. Addunyaan akkitti guddattee bakka tana geette biyyoonni guddatan kun maal godhan dur hattuu balleessan. Warra dhiiga namaatiin qabeenya biyyaa saamee miskiina saamee hangoo hiree argateen fayyadamee biyyallee diigee wal ijaaree deemu. Wanni itti biyyi takka cabxe Afrikaan itti cabxe malaammaltummaa kanaa jechuudha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaadha maal godhu deemu jira. Mana dhaabbatu guutuu isaa atu barkuun kaartaa itti baafattee maal goote bar maqaa keetiin jira martin jijjiiruu hin dandeettu ammoo sun dheessallee gatalleette kootu mana kana akkamitti marraamte eenyu sii kenne lafatan ebaltu naa kenne yoo manaa qulqulloofte yoo manaan hin qulqullaa bira dabartee eessaa fiddee ijaarte maaliif kun jedhama ilmi namaa boohee dheengadda buleessee tokko jira daamaadhaan
yeroo Adaamaadhaan dhuman namaa seenne. Wallaahi Oromooti dhagaan qabrii qaba. Yeroo dhandhu obboleessi keenya tokko manni isaa gartee seenne bar lafatan naan jakka itti aanu. Abbaa qabeenyaatti dhufee makiinaa dhagaa lamaa wannaa dhagaa irra buusee humnaan qabatee irra ijaaree amma gartee fixu xumuruu ga'e. Abbaa qabeenyaatti bar irratti ijaaree dhaqeetuma warra baalasilxaanii waliin jira waraqaa itti baasanii waan kun irra ijaaraa jiranidha. Miskiin kan beeku ijoollee qabsoo keessa waliin turre mana kennamee fi siiraan maal godhan abbaan qabeenyaa dhufee bari lafaa ol kaasanii feerroon gubbaa dhaabbatu maal kan dhagaa irra gannaqee maal godhee ari'ee irraa itti ijaarate. Yeroo jarri dhaqanii gaafatan poolisni guuree hidhan dhaqee jara garafee hidha guuree jamee ka'ee gadhiise gaaf kan waan kan dubbattanii mataa isirraa guurra jedhanii. Warri kana dalagu warra as gubbaa yaa'ee duriyyee arrabaan galgalaa ganam yoo nu Jawaar jennu gartee waan nu hin qabne irdii ilmoo namni namaan hin jenne as gubbaa kaa'u kun caasaa ijaaranii namuu ittiin hateetiin yoo xiqqaate ni beektanii Jawaar gaafa Itoophiyaa jiru kana gaafa duraa biyya gale san kantiibaa bilbilaa jedhan gaafa sagartee eenyutu jira kantiibaa injiinar Taakkalee Uumaattu jira. Nam 30 jedhanii walganiitti dhaqan jedhan. Haloo kantiibaa waan gootu ijoollee san si ergaa nama 30 akkasii gartee dafii lafa bakka mana jedhee ijaaratu kenniif jedhaa jedhan. Barjala waan namni kun dalagaa ture godhaa ture. Warri adda dachii tana balleessee sa'a 24 ummanni Oromoo akka hirriban arganne nagan arganne godhee utaalaa ture warra gartee hattu akkanaa kana. Warra osoo hangotti hin dhufin qabeenya uummataa hoggana warra uummanni filate dirqee irreedhaan humna qabuun uummatas jala yaa'u san laalee yeroon tiyya jedhee dirqee gartee osoo uummanni kennoon jiru ebaluu lafa kenni garee isaa warra isa deeggaru hattuu akka isaa warra shoortikatii qabeenya gorachoo deemu ilmaan Oromoodhaan nama hedduu garree warra gartee woxxee osoo hin qabne hadha mana kireeffatee mootummaa kan waliin sa'a 24 dalagu agarree jechuudha. Mana kireeffatee hogganoota mootummaa olaanoo dhagaan wallaa dhugaa jirtu isinitti himaa. Nama mana kireeffatee hangoo qabu bara ufiimii nama 100 lafa kennuu danda'u kennisiisuu danda'u. Warra garuu gartee hangoo as gad jiru makiinaa qabu jiraadha. Makiinaa akkam makiinaa miiliyoona 2-3 warra oofuu jira. Waggaa takka keessa bara abbaa viillaatti abbaa makiinaatti mindaan inni nyaatu yoo guddate 10,000 yoo guddate jette jechuudha. Yoo gaafa jalqaba mootummaan kun filamu hangoo dhufe waggaa jaan kana keessa mindaa isaa irratti makiinaa bituu dhiisi mana ijaartuuf osuma nyaachoo dhabee birrii san fuudhee waliin dalage jechuudha 10,000 irratti. Kiraa manaa akka kabadu dhiisi ka ilmaan isaatiif jireenya isaa 10,000 jechuudha Itoophiyaa keessatti gabbaatee gartee nama hiyyeessaa malee abbaa qabeenyaati waa godhuu hin dandeettu jechuudha. Garuu isaan makiinaa qaban. Waan isin ajaa'ibu oofisa yoo dhufan makiinaa ofiitiin hin dhufan jedhan. Kiiloomeetira tokko dhaabanii 2 dhaabanii dhufan baasiidhaan. Raayidiidhaan dhufanii yoo deemanii maaliif akkan agarra. Nama ganda bulchutu makiinaa qabaadha. Baadiyaa bara namni baadiyaa bulchu makiinaa qaba. Hadha wanni naannoo Oromiyaa keessa uummata keenya boochisan. Uummanni keenya boo'ee mataa irraa haadan. Wanni mootummaan kafalaa jedhuun wanni mootummaan kafalaa jedhu kaayame sirnaan. Ka poolisaa ka milishaa ta'uu maali jedhanii jinniin guuran kun yoo guddate nama tokko gubbaa ka ga'u birrii 1,000. Isaan hagam gaafatan 10,000 nama laalee akkan hojjechuu hoyaa kee ilaaleetuma kaadireen ka ofii dhubbatee sirra gani dhaabanii bara kan dhaabatan silaanis sirra gani qaama kan ta'e. Namni kun maal qabaa miti hiyyeessi seera mootummaa kamuu keessatti ni gargaaran malee irraa waa mulqan jechuudha. Garuu isiin abbaa feete haa taatu nama miskiinarra 2,000 geeddi nama lukkuu balbalaa hin qabne jechuudha. Eenyutu abaarama mootummaadha taayitaa gubbaa jiru kana jechuudha. Abbichos gubbaa abaarama. Hatta mootummaan naannoo Shimallis maqaan dhawamu hin dhawamu. Ibin Kabiraadhiis obbo Shimallis kabajama pirezidantii naannoo Oromiyaadhaa maqaan hin dhawamu. Ka maqaan dhawamu abbichuu federaala mootummaa Itoophiyaa ibaluu zabana isaa jedhan jechuudha. Kasaamu'een kaadireen gadirraa eegaltee haga caffeetti asii saamte jechuudha. Warra kanatti mootummaan jira. Maaliif? Gareen kana daladdu ittiin deebisanaas warra gartee waa katabu kanneen. Jabal Kadir usitaa ol salaataa.
yeroo abbaa keeti yookaan obboleessa keeti waa to'anna kana keessadha. Duuba kaadireen kunniin atee tubbilee kun godhu eegaa. Warri kun maal godhan qara hangoo qabanii fayyadamanii saamsisaa jiran. Hiyyeessa boochisaa jiran. Miskiina ciraa jiran. Maali miskiina kana kaasan amma tooftaan biyyoonni Afrikaan kun ummata miskiina kana kaafti mootummatti. Hiraarsanii mootummaan kun jiruu yoo tadhoofte gabbayee lubbuu fi illee irraa bahee gartee du'aa jechuudha. Fincila akkasi kaasan. Kanaaf ummata gadi saaman tokko isaan mootummaa irratti fincila kaasanii lammata tana keessa saamanii ijaaramanii tana keessa saamanii maal godhan gartee makiinaa irraa eegalanii gartee fooqaatti deeman jechuudha. Si shoomuuti yaalballaa si shaaruuti qoccaaluudha jedhu jechuudha. Garuu tokkoon isiin haa qabadhaa. Milishaan ganda keessa saamte na dhagaa viidiyoo keenan hunda caqasa namni caqan hin jiru. Bakki inni hin dhaqqabne hin jiru dhagaa. Baadiyyaa gammoojjii guutuun na caqasa gammoojjiin. Kaadireen guutuun jala galtee na caqasti. Yoo waraabiyaa asirraa bu'ee irra guddaa kacasu hattuu warra waa hattuu caqasaa jechuudha. Dhiigni ilmaan Oromoo saba Oromoodhaa isin nyaachuu deema. Galaana ta'ee dhiqee isin lixuu deema jechuudha. Maaliif? Lubbuun namaa hedduu baddee jirti. Miskiinni hedduun yaa rabbiidhaa jira laal. Yaa rabbi. Ebar namni gara deebi'u yoo dhabbaa jedha yaa rabbii jedha. Rabbi hoo ni awwaata jechuudha. Mootummaan hadha biyya bulchu kun adila. Mootummaa hanna balleessuuf miskiina gargaaruudhaaf biyya tanatti uummanni amantiin gosaan gandaan akka waliin lolle sa'a 24 dalagaa jiru. Kana addunyaallee ragaa baate Islaamaa Kiristaanatti biyyoonni addunyaa mootummaan Itoophiyaa dikteetara uummata miidhaa jira jedhee tokkollee hin jiru. Tokko naafiti barruu takka mootummaan Itoophiyaa dikteetara yookaan uummata akkuma abbichuun dheengadda amma garii namaa mormuu utaalaa jechuudha. Nama tokko torchiin goonu jedhe fidas. Torchi jechuun waan amma viidiyoo gubbaa waraabdee nama ajjeesan maal kana deemu. Kan abbaa ajjeese milishaan ajjeesuun ni mala. Ufii ol ajjeesuun ni mala. Mootummaanuu milishaa waraanni erga ajjeesu kun mootummaa miti. Akka addunyaa kaleessa Itoophiyaan keessa turteetti hidhamee namni tokko mana hidhaa keessatti torchii ta'ee waa himiif. Eenyu isin deeggaraa eenyutus maalii si godhee ebaluun himi maaliin ees jira him jedhanii kan qeessa namarraa guuran nama kolaasan rasaasa namarra dhukaasan miila nama cabsan barcumaa elektiriikaarra nama teessan mee namni tokko gabbayee an torchii godhame barcuma boonna san reemanni Itoophiyaa ka beekamuun piinsaadhaan qeessa namarraa guuruu jechuudha. Itoophiyaa wanni tokkoffaa beekamtuun warra dha namarraa sukuun guutuun kalee piinsaarra kasee Jawaar Mahmad irraa eegalii katabaa turtan akkasiin jedhan piinsaarra kasee jedhan. Adda namni tokko torchii ta'e Itoophiyaa keessatti hin jiru. Torchii jechuun maali? Waan tokko humnaan amansiisanii yookaan dharuma fudhuunarraa namoonni dura hin dhaabbatin jedhanii amansiisu yookaan waan akkasii himi jedhanii torchii godhu. Biyyi kamuu qaba biyya addunyaa torchii jedhan kana. Barcumaa qabdi biyya addunyaa kamuu elektiriika hojii dagattee teessusu akkanas arguu laal. Biyyi kamuu nama yakka dalagee kamuu himi jedhanii yoo inni dide torchiin irraa baasan jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessatti hadha mucaan tokko dhabameeti miti guutu. Maaliif godhamee? Maa torchiin godhin? Mootummaatu mataa ofiitii nama elektiriikaan tumee irraa baasu osoo hin taane yeroo eeggatee dhugaadhaan kan hin dalagallee ragaa guurachaa jira mootummaan kun. Yeroo taayitaa dhufarraa eegalee eenyutu biyya saamuu jira eenyu biyya saamsisu jira maal dalagamaa jiru itti maati barsanu. Biyya saaminaa uummataa dalagaa taa'aa lakkaa dhiisaa ni gaabbitan inni maal godhu jira viidiyoo raabbachuu jira ragaalee walitti qabu jira hundayyuu laf kaa'u jira. Maal godhu deemaa hundaa mabar oluma ka'ee mootummaan nama guutuu Itoophiyaa miiliyoona 130 kana dhaqee mana isaan qoratu liistii qaba. Eenyu Saudi Arabiyaa keessa taa'ee biyya tana diigaa jira. Maaliif diiga maal qaba bu'aa? Eenyutu Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa taa'ee mootummaa kana biyya tana diigaa jira. Uummata kana ficcisiisaa jira. Deeggaraan Jawaarii eenyu? Deeggaraan Gadduu eenyu? Deeggaraan Marroo eenyu? Deeggaraan Daawud eenyu? Deeggaraan Jinnii eenyu? Maal jedha? Maal dalaga? Maal barreessa? Eenyu waliin jira? Kasirra guuraa ture mootummaan kana eegatachitti guyyaa kana guutuu jawwee gadduu marroo fi zammana kaasee eegateette zammana kaasee illee ka jala deemu warra zamana isaa qorachaa jiru jira. Warri marroo jala deemullee warra marii isaa mari'achaa jiru jira. Warra jawwee jala deemullee warra isa jala jaw jedhu qorachaa jiru jira. Sigale caasaa eenyu waliin qabu waasaappiin eenyuun haasaa
TikTokiin eenyuun haasaya, Facebook Messengeraan eenyuun haasaya, telefoonaan eenyuun haasaya, maal dalage, eessaa fide, buusii hagam buusa. Kana guutuu walitti qabu jira jechuudha. Kanaaf torchii nama godhuu dhabe, kanaaf nama ari'uu fi dhuunfii guddabe jechuudha. Uufiin teknooloojiin tole teknooloojii fayyadamee daataa kan kee gandarraa dhalatte qabda. Wanni kee hundi harka isaa jira. Gaaf kaan waa beetu ban koottume. Faatuma neeyi. Abdallaa naa. Fasan beektanii isin akkasii dubbisanii badhaasiidhamu. Warra dadhabne kana kagartee waggaa jaan kana biyyattii tana keessatti rakkoo biyya fide afaan Oromootiin dubbisan hin eegin sana. Afaan Oromootiin koottume akkas gootee si hin eegin. Hin beektu afaan sanatti. Sitti yaadandhee sitti maadandhee si dadhabne naas hin jedhan. Gaafa san surree albaatanii beektaa bire. Fincaan corcor godhaa dhuftaa gaafas bira. Naa yoo sin jaalsan baratee barkeenya kun naa. Ante wushaa. Qoshaashaa warri jedhuun san gartee san barate. Akkasumas waa mudeemanii eeguu qaban. Maaliif afaan sani kaati gartee kabajaa itti gootu. Warra sani kaati kabajaa itti gootu. Jeelee federaala si waamechoo bardubbiin. Ati Oromiyaa wajjin as gadi buxxuultaami. Caffee wajjin buxxuultaami ati. Milishaa gandaa waliin buxxuultaami ati. Kaasi waamu federaala. Naa neeyi. Maanne shanchi. Laagarish min sarraash. Laagarii min sarraasin jechoo deeman. Biyyaa maal daladde? Bu'aan itti buufte maali? Mana biyyaa qabdaa'ee biyya manatti qabdu keessatti takkaa biyya tan ni diidde boolii ijaarte mootummaa kan ni deeggarte moo ni falmite. Itoophiyaan biyya teeti? Aawoo. Itoophiyaan biyya teeti? Aawoo. Namni noo jiru ni dhuban. Okay, laagarii min sarraa. Gaafa inni gartee waan barreessee irraa fixanii okay kana eenyu jedhe. Ati shanii gargaarte? Kaama itti baasanii bar. Maaliif gargaarte? Mana sii qabdaami? Hay mana kan kee kana diiguuf shanii gargaarte? Maal deebista? Akka warra gartee guyyaa rabbiin gartee lajaanu haa baasu qabrii keessa haa jedhu san haa malee deebiin hin jirtu jechuudha. Baqqalaa Fasaffaa yookaan Mahammadiif Abdallaa hadha gartee baala silxaanii nangoo gubbaa jiru ati gartee hadha si gargaaree baloo kana jedhee siin jechaa ture sun inni illee si afoo dhaabbataa jechuudha gartee. Isaa gartee harka hidhanii akka ustaas ta'e nagaaf duraa godhan san si dura taa'ee abboo amanii kaa waan goone nu asirraa siin jechuu deema jechuudha. Nama bara haadha qabaa, abbaa qabaa, fira qabaa, nama dalagsiisa qabaa warri waliin daladdan. Warri waliin kalee gartee biyya tana diigdan ilma namaa diqqeessitan. Warri kalee TPLF nu wayyaa jettaniimi. Nafxanyaa kaleessa nu wayyaa mootummaa akkanaa takkaan agarree uummanni keenya dhumatee biyyi teenya diigamtee saamamne. Akkasitanii bire amma kaa guyyaa ati mootummaa kaleessan mallasiin fa'a qabrii keessa waamattu dhufuu deema jechuudha. Guyyaan ati mootummaa Mangistuu Hayilemaariyaam Zimbaabuwee waamattu dhufuu deema. Guyyaan ati Hayila Sillaasee qabrii keessa waamattu dhufuu deema jechuudha. Guyyaan ati Minilikiin qabrii keessa waamattu dhufuu deema. Naa qabadhu taa'i. Maarree warri isin deeggartan kanuma. Kunuuti abbaan keessan guddaan jawween keessan. Seere jawween keessanii abbaan keessan daaddaan keessan ani qabsaayaa Tigreef Amaaraatiin jenne ree gabbee dhootan. Oromoon laal dhagee Oromoon miskiin jedhe shabni Oromoon kalee Amaara keessa teetteeti Tigreef fixxee jedhe Oromoon akkasumas jedhan abna qabaa yoo kijibu. Hadha ammoo Oromiyaa keessa teettee Amaara kalee keessa teettee Tigreef fixxee fixaa jirti. Gifuubbat ineeneen kan naantee gaarii yaalloo jedhe itti dhiibaana isin duuba jira. Shanii illeen galtu faannoo illeen galtu nageenyi Itoophiyaa keessatti hin buun jenne jawween. Akkasii bara. Adda eessa reem? Eessa Jawaar Mohaammed adda? Kun naftanyoota dhaqee faana irra jigu jira. Inee Amaaraan kun akka jedhee deengadda Jawaar waan argargee keenya baqatee deeme barkaraa rabbi si balleessee baddee badeedhaniini. Jawaar amma dhaqeetiin inee Amaaraan jechaa jira. Inee Tigreen illee waa takka kan inni barbaade Gabra Tsiyoon fa'aa wajjin dalaguu barbaade altasa akkam. Amma maal jaar Amaaraan Amaarri Itoophiyaa jira abbaa kiyya. Amaarri Gondarii Goojam jira. Kaala jiru waruma akka keetiiti. Warri kalee Jawaar jettan inni warra gale. Tigree isa kalee iskurarshiippii ergattee fi nafxanyoota kalee barwaan garii jala nama nyaatu ijoollee bara waan namni keenya kanaan galii. Jawaar Mohaammed kalee Itoophiyaatti qidam andit Itoophiyaa wani moot jedhee alaabaa lumuxii qabatee waggaa meeqa.
aktiivistii Amaaraa nafxanyoota Gimboo Sabaatti ture yeroo Oromoon as fiddee hanqabsaa kenna jettu bara gaafni nu Oromoo tana bare waan isii awwallaale gaaf kana bara yeroo takka Jawaares garagadee qabsaa Oromoo ta'e Oromoo qotee awwaaluu deema qabsaa Oromoo maal abbaa adda kun no gale kaalite Itoophiyaan hin jedhe kaadha Oromoo faristi moo Itoophiyaa faristi nan maal jedhe nagee faristi jedhe maaliif adda Oromoo irraa kitaaba guuratee maqaa kitaabaatiin irraa shaqqalu jira mire Oromoo maqaa kitaabaatiin irraa shaqqalu jira yoo amma inni Itoophiyaa faristi jedhe warri kitaaba qaraa namni gaafii itti kaase haga kitaaba ofii guuttatu maal jedhe kana gaa jedhe yeroo gaafa kitaaba si gurguree irraa maal siin jedhe nafxanyaa faristiin jechoo deema Amaarallee miti Amaarri Itoophiyaa keessa rakaa garteeree midhaan qabu wadha Amaarri nagaan kun ofaandoo isa hunda gootee dhukkee irraa kaase akkuma manni keenya shanee gartee hunda jedhetti gartee nu Itoophiyaadha abbichoo waliin jiraannaa jechuun jiraachuu nafxanyaanoo addunyaa keessa facaatee baqattee kaleessa ala jirtee achirtee jechuudha Jawaar Mohaammed amma akkuma gaafa irras ni deebi'a mee Oromoo dhagaa barrakkoo nama keenyaan galiintu jira keenya kun ambii godoyyuu qotateeti boolla qotatee ka'ee waa balleessa keenya fayyaalessi boolla nama biraarra taa'ee boolla hantuunni gartee yeroo waa onna jedhan boolla fi gubbaa taa'ee yeroo adurree dhufte boollattan warri biyya tana nyaachaa ture boolla qaba akkanumaan ka'ee mootummaa dura dhaabbatee dubbatu ijoollee ofiillee ala baafatee ofiillee qabeenya ala baafatee ka'ee mootummaa dura dhaabbata fayyaalessi keenya Itoophiyaa keessa mana ijaarrataatti mootummaa dura dhaabbata akkasii bara Itoophiyaa kiilan egaa Oromoo mana eessatti ijaarra Itoophiyaa keessatti mootummaa kana biratti mana ijaarrataati mootummaa kana abaara jechuudha abdi akkasiin alatti ijaarrataati mootummaa kana abaara eega isinirraa baasa sariin Jawaarii kanaaf warri gartee hadha dhiifama raa godhaa wanni kana marsi dandheef balaan hadha deemtee Keeniyaa keessatti dhaqqabdee namni keenya hadha gartee itti ijoolleen nagaan achi dalagattu baqataan jirullee keessa hiraaraa jiru maqaa eenyuti garee kalee mootummaa Itoophiyaa tana diiguudhaaf garee sadi baandaa warri Oromoodhaa qabsaa Oromooti miti baandaa ergamtoota faradoo harriin warra kaleessallee Oromoo gaafa milinikillee akaakayyoonni jira gaafa Hayila Sillaasee illee abboonni jira gaafa Dargii Mallasillee jarri Oromoo tana cabsuun maqaa Oromootiin qabsaa fakkaatanii deemaa turantu hadha gaafa ilmi Oromoo dhufe qabsaa Oromoo ta'anii gabbaan waan garaagarummaa isinii himu warri kalee abboonni akkas dalagan hubannoota qaban nafxanyoonni guddisan yeroo dubbiin jabaatte gara alaa yaa'ani Jawaarii wanni itti lafa bade maali beektanii Jawaar osoma hinjira jedhee guluufu doktoraa profeesaroonni inni kalee waliin nu abaaraa turellee gatte dhiittee takkatti maangartee dhoqqee keessa buufte Jawaar dhoqqee keessattu farki nafxanyoota kaleessa warra islaamaa kana nyaachisuu dhufee naannoo musliimaatiin dhalannee harka 190 musliimaa mancaan seefi namoota namarraa cirra jedhee uummanni musliimaallee dhiitii ala gad darbe Jawaarii dhama'ee diida keessa deemuu rabbi afaan waa buusu Aljazeeraan interview godhe Oromoo faristi moo Amaarannaan Oromoo faristi ummanni keenya ka gabrummaa keessa dadarri keenya Oromoo faristi fuudhee ka'e Jawaar ganatti xiqqoo isii jibanamte maaliif dhugaa rabbi baasuuf Jawaarii lafa dhabe ol fiigee gaffiigeetti feesbuukiin kan inni dur gubbaa oolu maqaa kanaan kaan asiin dha'ee achiin dha'ee nama yaada gaafatee abboo akkanaa goonu jennaan waliin waa butee ka'e jawween kan hin nyaanne bara isaa illee naqqise hin naqqise bara osoo nama dandeettii beekumsa qabu taate warii guurate sanuu bakka biraa kaayata warii inni guure rakkoon jirtu wariin guuran kun baankii taa'uu qaba Jawaar bakka kaa'atu hin qabu obboleessa hin qabu fira warii kabira kaa'atu hin qabu maqaa namaatii illee kaa'achuu hin danda'u nama beekumsa akkasii qabullee miti Jawaar ala kana osoo illaa godhaa warri doktoroonni ala kana jiran mala beekanii yakka dalagsiisanii yoo akkanan goone si salphifnee gabbaafna kaanii 100 kenni kaanii 60 kenni kaanii 50 doolaraa ni bara xulub jawwee kan kee jawween kan kee olfii biyya gale amma dubbiin jabaattee paasoora lafa kaayee galu malee xalagree biyya gale Hacaaluu ajjeessan Hacaaluu isa derganii bara kana godhe namni si dhagaa
Gurbattiin tun afoo dhaabbattee akkana gooteen mataa kuchisiise Jawaar. Jawaar gaafa inni kuchisiise illee Jawaar isaa kuchisuu jedhanii barama. Jawaar inni kuchisuu jedhanii yoo tolee Hacaaluu irratti biyyi tun diigamte toltee mootummaa kana buqqifne warri deemu. Yoo san hin taane illee kakutu Jawaar dura ergan jagnaa bar beekaadhaati. Gurbaa namni akka ittiin jiru ol fiiganii jala oryanii Jawaariin kan kee fayyaalessi utaalee Hacaaluu mataa irraa buqqisiise. Haala anjessee fi fidee mucaa gartee darbisiise. Gaaf kaan illee gadi hin dhaabbannee Jawaar dubbiin hin taane ammallee gartee mootummaan kun kabalaati sisteema arginu harka awwaalaa jira reeffisaa yoo awwaalame Oromoon addaan galte homaan jiranii reeffa jala fiigi jedhanii. Ijoollee guuratee fiigaa dhufe Jawaar gartee waajjira Oromiyaa sanuu bara. Haga inni waan beekne laal. Haga inni Jawaar waa takka hin beekne waajjira mootummaadhaa qawwee qabatee dhufee seene Jawaar Mahammad. Laal bakka itti maanoo itti tuqe. Oromiyaalleen kabalaatiin reebbo shimalisoo nama taphaa taate federaalaan dubbiin isin geette jedhanii. Jedhee makaa dubbiin Finfinnee keessaa osoo bakka biraa taate Oromiyaan waan godhe godha. Federaalaan lamtichi qawwee qabatee booraan Hussein akkam goonaa jedhaniin lakki akkasii jedhanii dubbii tana shakkanii jawwee kan qawwee lafa keettamoo akkam hayyee. Jawween kan ga'ee ijoollee qawwee lafa kaadheen qaba bakka tana jawween hin danda'u. Jawweetu waa loli akkas godhee mirga falmatettee yoo deemte ati gowwa. Yoo Jawaar mirga ofii ka qawwee arge dhiisii akka nama tafoo dhaabbattee maal jetti Jawaar ati jetteen haa homaan jennee barsiin jedhan. Jawaar nama akka dhiiraa dhaabbatee falma dharumaa bar namni gariin ni jedhamu dharuu kan dhaabbatee jedha maal jetta abboo iyya dhiirtatiin beekte yeroo dubbattee dura dhiira isaan beekta kanaan beekta laal. Nam jagna isaan beekta asiin beekta yeroo dubbiin galtee ni qaata calaqsi jedha. Jedhama takkatti hin butamee takkatti si garagalaa jechuudha. Jawaar yeroo dubbiitti jabaateen kofla. Akkas hin jenne bari. Jawwee kan keedhannaa ijoollee qawwee lafa kaa'aa jedheen garam gara Qilinxooti. Qilinxoodhannaan Jawaar Mahammad ijji asatti maratee ciise abbaa. Beetiin gartee qajeeloo lafa keette. Baqqalaa naa fidaadheen abbichuulleen qabalaati itti geessaadheen du'e gurbaan. Osoo nyaachisanii obaasan bar. Bitaa laalee mirga laalee wanti takka hin jirtu. Nama duuba olii gad oofaa bara. Uf arge akka namaa Jawaar arge akka diida jiru akka itti taphatan akka meeshaa ta'e uf arge. Abbaa kiyya nyaatamee asii bahu siyaasatti hin deebi'u jedhe. Yeroo Jawaar gabba'e qaata Profeesarri Doktoroon itti ergan. Shawaa irraa, Arsii irraa, maal irraa, manguddoof sheekolee abbootii gadaa qeessolee itti erganii Jawaariin takkatti tanuuf jecha itti deebi'anii. Jawween kan kee qaran barbaadu jedhee didee waan hundayyuu gartee onnadhe. Ala dhaqaatii warra daaspooraa galatoonfadhaanii. Maaliif rikseen achi fidan? Warri maal jettanii maqaa isaa dhoosamu oosaa jedhanii doktoraa fi Profeesara Hayyuu Oromoo jedhanii warri ijaaramee jira. Itoophiyaa andinan niqinnaaqe jechuudha. Dhaaba Itoophiyaa kaleessan afaan tokko amantii tokko aadaa tokko irra dhaabuu barbaadu. Maal dhufu fiddan waan ittiin fiddan waan feetan wanti akka na fiddan jiru. Osoo haga Oromoo irratti ijaaramtan Oromoof ijaaramtan osoo haga Itoophiyaa irratti ijaaramtan Itoophiyaaf ijaaramtan Oromoon illee asin jirtu Itoophiyaan illee asin jirtu doktoroota Profeesaroota ala jirtan. Osoo guyyaa takka dhugaa Oromootti himtan. Warri kun maal godham? Jawaariin maal oofaniimi? Jawaariin kan Awurooppaa maree dhufee inni Ameerikaan bahe Ameerikaatti out of gartee onnaa keessaa baate jedhanii nu keessa hin jirtu. Ati hayyuu miti beekaa miti hattuudhaa tuutti hin dhiyaatiin jedhanii ari'an. Jawaar baqatee Itoophiyaatti deebi'ee Baqqalaan faati gartee fuudhanii diida darbanii biraa deebi'anii Jawaar Mahammad maal godhe? Itoophiyaa keessa kan jiraan dubbii laaqe. Garam baqate? Wada Keeniyaa. Keeniyaa keessa taa'ee adabatee hin teenne. Keeniyaa keessa taa'ee adabatee hanna ofii haxaa shira ofii dalagaa illee hin teenne. Miidiyaa waamate. Yoo isaati mallaqa qabaa, abbaa qabeenyaati, girrisaan hundi jala girrisaa achi dhaqee miidiyaa waamate. Miidiyaa gubbaa waamatee akka nama siyaasaa tokkotti hin deemne. Akka nama siyaasaa tokkotti hin deemne. Waan inni haasa'e agartan jechuudha. Miidiyaan as fuudhee gadhiise waan jirtu hundaa. Waan jawween dalagaa jiru gara inni deemaa jiru harkarra qaban kana salphinni inni keessa deemaa jiru ni arginamu. Abbichuun maaliif itti dhiisa kana guutuu? Karaa inni deemu beeka akka inni ufumaan uf saaxilee waan hunda gannaqu dandeettii akka hin qabne akka namni taphachaa jiru. Akka meeshaa godhee namni oofu jiru. Akka itti wal nyaattu jarru. Akkamitti ajjeesan gartee gaafa jaarraa abbaa gadaattu ajjeesedhanii
Daawudii fi Leencoon fati fuudhanii maqaa samaaf hayna bada fuudhanii Harargee geessanii ajjeesan nama isaan irra shira dalaguu danda'u badaa uf jalaati uf jedhatu. Baaroo Tumsaadhaa jagnaa ibaltu ajjeesee jedhanii maa ajjeesan shira dalagaa namni illee kan mataa nyaate baroora warri beetan gabbaa dubbadhaa jedhan seenaa isaa dhaqaa nuun agarree seenaa isaa dhageenya kan mataa nyaate nafxanyoota mataa nyaate Oromoo mataa nyaate Daawud fa'aa mataa garagalchee Leencoo fa'aa fuutee isa mataa itti buqqifte maaliif siyaasa ittiin dalagachuu ammallee maal godhan kunniin dhaabbichuu dadhabe namoonni godhee Jawaariin fuudhanii akka godhan godhanii sagantaan isaan lafa kaa'an kaayoo warroonni gartee shira nafxanyoonni barsiifte kun dalagan Jawaariin akka dhaabbichuun ajjeesu. Akkuma ta'aatu Jawaar akkatti duuka barbaadan. Yoo Jawaar barbaadan fayyaalis Jawaar jala yaa'u kun jawwee kenna dheeyaa. Hagaa caaluu san nama jawwee ba'u hin jiru. Osoo amma cawween rabbiin fidini Jawaar ajjeefame jedhanii nam tokko Jawaarii fecha gabbayee dhagaa darbatu hin jiru. Ijoollee wanni jala yookaan ijoolleen gaafa ati gartee nama guddaa isa duruu mataa irraa dhoofte Baaroo Tumsaa yaa jasa kan laakeeran jaala kee jaalbanti. Osoo Jawaariin dhiifama naa godha Jawaariin namni mataa irraa buqqee mucaan tokko. Kana maaliif jettee gaafa inni hidhame agarre. Jawaar hidhamee warri daaddaa jedhee amma kijibu kun warri jawwee tuxxaadhee arraba mataa nurraa buqqise kun Jawaar hidhamee mucaan tokko balbala hidhaa dhaqeen gaafan. Dhagaan tokko maqaa Jawaariin darbatan. Namni tokko Jawaar maa hidhame hin jedhu. Namni tokko waraqaa takka fuula takka hin barreessine Jawaar maa hidhame jedhee. Maaliif? Namtichi waan isa fakkaatu jaalatee deemaan. Warra qilleensa gubbaan lallabu gartee. Namni waliin dhaabbatu nama kaayoo qabu, hayyummaa qabu, jagnummaa qabu yoo isa tuqan biyyi sossootu jira. Amma namoota jiru kana keessatti mujriimuma kan hubeennu jira. Mujriima kana yoo atutti kan lafti sossootu jira. Kan namni quban qabu. Kan yoo ati isa tutte lafti sossootu. Maaliif? Waan dhugaa takkaa xiqqaatu illee qaba. Namni gaafa dhugaa qabaate, gaafa haqa qabaate, Rabbis sii tumsa. Rabbis si tiksa. Rabbis sii tumsa. Rabbis sii dubbata. Gaafa ammoo ati haqa hin qabaatinoo wallaahi dhagaallee muknillee ganama ol barartee galgala tana buutetee dhaban jechuudha. Mul'attee dhabamta. Kanaaf yaa Rabbi warra sanuun godhin jaalladha. Nama ganama mul'atee galgala dhabamu. Kanaaf Jawaar Mahaammad warri gartee siyaasaa beekan akka muummichi ministeeraa ajjeesisu yookaan hidhu akka Mangistuu Hayilamaariyaam dhaabbichuu akka Mallas Fasiyaa dhaabbichuu. Mangistuu Hayilamaariyaam bar jeneraalota isaatii ministeerota isaa bar gooddochi inni marra xaachoo dhima hidhaatii ol naqee ilaalee bar biraa gabbayee ol deebi'ee rasharaadhee ni bar. Akka dhaabbichuun godhu kana seetaati. Mallas Zeenaawii bar ittuun dubbattu seem. Hayila Sillaaseen seem. Dhaabbichuun garuu waan ilmoo namaan dalan haga maatii isatti abbaa isaa haadha isaa irratti. Hawaasa waan ilmoon namaan dalan irratti dalagee gabbisee gayyaasa. Gammachuu ayyaana ittaniini ka gabbatee bayaa dhayyuu jira deebi'ee dutaa jira. Dhaabbichuutti. Maaliif? Ufumaan gartee salphattee diidatti hafti. Hin beeka sisteema. Akka waa takka harkaan qabne duuba akka waan jirre duttee akka saree gartee sareen duttee bar sareen maa'ii dhuufuu eegalte yeroo gartee duttee dadhabde. Yeroo itti san hafuura duubaan baafachaa jirti. Akka saree gartee duttuu sanii dutee gaaf kan fedhee lafadhaa jechuudha. Hundinuu warri kaleen jirradhee mul'atu hadhameeti. Jawaar bara malaal maal jetanii liqimqaame maal jedhanii afaan Amaariffaatiin waan bututtuu waa qochuu gartee waan galgala katabe ilaala. Wama wayii ilaalee waa keessa jiranii jedhee bara namni kasaare akkasii ufii waa uumee waa kataba lafa kaaya sammuu wayii jechoota jajjaba wayii waan biyya gartee uummata gara isaa harkisu dardara gara isaa harkisu hayyuu gara isaa harkisu abbaa qabeenya gara isaa harkisu warra siyaasaa gara isaa harkisu kataba jennaan peeji namaa fuudhee poosti godha. Maalii yoo godhee gadda majaarsummaa ergatee maalii godhee kaabinee maalii dhaabee jira. Maali kun? Nama jala deemee akka Mustafaan karaa irraa galchuuf gabbaa'e jala deemee qoca waan Jawaar jedheef godhe nama. Maaliif? Anam Oromoodhaan na jala deemaa, na deeggaraa, paartii siyaasaati, na filadhaa, rakkoo teessan isinii deemuutti hin jiru. Rakkoo uummata Oromoo ka arge kamuu fuudheetti uummata dura dara ila kun kana kunattu kun kijiba kun isin fayyada
kun isin hin fayyadu, kun diina, kun fira, kun hojii aktiivistii ganam. Mootummaallee dhaala gartanii mam. Bara abbaan hundaa rakkoo sabaa irratti fuudhee eegaa kaa. Yeroo dhooftu bara ammaatti mootummaa cadhiftee dhooftu mootummaa qoqqobaadha. Maaliif? Mootummaa yeroo waa dalagu amma fakkeenyaaf karaa cabsanii mana diiganii maal godhanii waa ijaaraa jiran tolchuufi. Maaliif diigee ilaalaman? Maaliif waa badaa jiranii? Maaliif mootummaa tolchuufi? Diigdu malee hin tolchitu kaa. Waan tokko hin tolcha yoo ta'e bara tolchu jechuun bara wanni sun hammaateera jechuudha qajeelchuufi. Waan san ni qajeelchita agartee. Sibiila jallate ibidda keessa keettee bara ibidda itti qabsiiftee dura bahii itti baastee tumtee yookaan maashina bahii itti baaftee sirreessita jechuudha. Muka boccee sirreessita. Kan ijaarame diigdee deebisita jechuudha. Kanaaf mootummaan kun waan inni gartee sirreessuuf tolchuuf tolchee illee nu agarsiiseef hojiin agarsiiseef hunda darbannee gartee mataa keessan dhoofu. Aktiivistiin ammoo ni dhaabbaa fide. Ana abbichuu yoo ni balleesse jedha. Homaa nan godhu gartee rabbi ta'ee ajjeesu kan ajjeesu rabbi. Kanaaf namni akka kiyyaa waan fedhe yoo fuudhee maxxanse yookaan waan fedhe qindeessee as gubbaa kaa'e wanni inni ilaalamu hojiin isaa aktiivistiidha. Ka fedhe fuudhee na jalaa sheer godha. Ka fedhe ni ilaala, ka fedhe ni dhiisa, ka fedhe ni arrabsa, ka fedhe gartee jabaadhu jedha. Haganuma jechuudha. Garuu yoo siyaasaa dalagaa uummataan deema jettee hoo guyyaa irraa uummataa waan uummanni barbaadu gaafii uummataa waan uummatni gartee quba hin qabne akkami mootummaan kun biyya diigaa jira an biyya ijaara. An biyya ijaara qofaan akkana ijaara. Qotee bulaa akkana godha. Horsiisee bulaa akkana godha. Barataa akkana godha. Biyyi kun akkasii ijaaramuu qabdi. Mootummaan kun hadha karaa ijaaraa jira. Karaa diiguun bu'aan qabu. Mee karaan bu'aa maal qaba? Karaan yoo ati goote yoo bal'ate illee bu'aa takka illee hin qabu. Yoo taa'e akkana godhee makiina akkana deemuu qaba jedhee lafa kaa'a jechuudha. Fakkeenya isin kaa'u jira bara. Mootummaallee silaa gamasii mormaa jechuudha. Karaa yoo dhiphate uummanni bahee galuu hin danda'u. Ka gartee shaffisaan silaa waajjira dhaqee dhufu maqaa karaatiif tiraafiikni olii hidhee jaamiidhaan gartee dhaqu akkasitti wal dorgommanii deeman siyaasaan. Siyaasaan Oromoo akkam beektuusi nama arrabsuu, nama diqqeessuu, waan takka dhara dhugaa godhuu, kijibuu, hatuu. Hachisiisu ufii ajjeesanii ebaltu ajjeese jechoo, ufii kijibanii ebaltu kijiba jechoo, fuulli ebaluu funyaan qaqqajeelaa waan nama jawaarfaa dalagama. Ebaluu hin bareedaa, ebaluu hin bareedu. Bartanaaf siyaasaan jawaarfaa dalatu. Ebaluu hin bareedaa, ebaluu hin bareedu. Dubartiin takka yoo isin deette akka tasaa daa'imni jalaa deebi'e kunoo mootummaan daa'ima gartee ulfallee gartee daa'imni akka du'u godhee ajjeese. Hin jenne jedhan jedhanii bara. Wallaahi Oromoo tiyya lammii tiyya gaafni an Jawaar irraa bahe. Baga Jawaariin dura dhaabbadhan jedhe illee teelee birrii 25 namtichi itti naqatee ganama keessaa dhabee kunoo mootummaan teelee bardullaal wanni isaan galiin bare. Teeleen mootummaa miti qabeenya mootummaati malee. Bara birrii miiliyoona hin jenne. Bar waan namni aktiivistiin qullaan zeeroon tokko namni waa takka hin beekne hadha feesbuukii bara dubbatu osoo itti erganii ammaaltu na galchiree qonnaa kan kee birrii 25 tantee teeleen fudhattee ati keessaa bilbiltee duraa itti naqattee itti naqachuu dhabdeen beekuudhaan sirra. Jawaar gabbu'ee teeleen birrii 25 nama jalaa fudhate kun mootummaa Itoophiyaa taa kaardii nama jalaa fudhata. Adda osoo afaan Ingiliffaatiin waan san katabee faranjiin maal jettiin beekta? Meetiin faranjiin? Nama isa hidhuu qabaa jedhe nama kan namni hidhu jiraa jedhanii gartee qabaaf dobbe. Mootummaa maaltu sagalche waa'ee teeleedhaa fi kaampaanii yonnaa lamaan jidduu kaampaanii bara. Waa'ee kaampaanii jidduu mootummaa maaltu galche. Seerri mootummaa bargeessu hin jiru osoo koortiillee dhiyeessanii namni gaafatamu kaampaanii teeleeti jechuudha. Kaampaanii san keessaayyuu abbicha wanda san gubbaa dalagu opereetara yeroo san kaardii san manaa yoo na godhe san jechuudha. Nama dhimmi sun laalu yoo deebi'ellee jalaa bade yookaan ammoo meebi horii inni itti naqate sun kataadhaan jalaa deebi'uun ni mala yookaan namtichi telefoona nama naquun ni mala. Sigalee namtichi itti naqee dhabee jechuudha. So amma Jawaar gad deebi'ee waan agasii namni gartee bakka guddoon eegu. Sigalee sadarkaa san gubbaa wanni fide dhiifama naa godha wanni kana dhaqee maali? Hatuudhaaf jechuudha. Achi barbaarii jedhan durii manni keenya. Waliin dhooftee gartee atammootti dhuftee warra qumaari ta'uu gartee as maree akkana godhee diimtuun tamsiin jedha. Inni akkana godhe as keessa kaatee fuudhaa hin lafaa. Kaardii diimaa kaan kan namaan maru kaan akkana godhaa miidhagaa riga dhoofamee as keessaa qaba inni. Yeroo ati wanna gootee tokko gara galchite inni kaardii kaan lafa qara jiru kaan fuudhee diimaa kaan lafa buusee ol gara galchee si garsiisaa jechuudha.
soo jawaarfaati akkas godhanii yaatan. Hattuu akkasiiti warra gartee diimaa gurraacha maal isin jedhee karaa gubbaa duriyyee wal geettu kan ijoollee kaleessa illee dhugama akkasitti marraa meeqa iskuula irraa deemu Jawaar Mohaammed mee gaafadhaa. Bar jalqabu namni keenya jedhe barsiisaa meeqa iskuula keessaa ari'ame maa ari'ame Jawaar. Dadhabanii jechuudha. Ofii barreesseera. Nama barsiisaan iskuula meeqa ari'ame iskuula meeqa barate Itoophiyaa keessatti. Warra gartee saambusaa yeroo akkasii nama harkaa butee bar saambusa makati nyaatu bar kamati nyaatu kana yoo namni kutachuu inni butee lixuunsan. Ibeetan ijoollee magaalaa beektanii warra kana jechuudha. Kan yeroo iskuula dhufe hundaa dabbasaa magarsii asiin bahee fooyee gartee gaangistar. Jawween barganama gaangistar haadhaa misi. Meedha qalaala viidiyoo isaa kan durii suuraa isaa. Warra mataa wannaasan dhobbaa warra diraagaa. Shashamannee kana jirti raastaan. Raastaa san tutte jechuun maali diraagaa shisha dhuwee dhufa. Iji diddiimatte kun. Har'a kunoo gartee mana namaa diigee maatii namaa diigee namni ijoolleen biyya Arabaatii ifaajjee sa'a 24 dhaabbattee madaamiin hirriba dhoorgitee yeroo kaan kaawwii yeroo kaan distii waliin dhiquu yeroo kaan mal waliin dhamaatee asii waxxee waa akka baddee bitatte risiita fi jechuun ni deema mootummaan. Amci risiit amxaa risiita jechuun ni deeman. Eessaa fuutee ijoolleen hawaalaan ergite. Ijoolleen kaleessa galmeessanii wanna guutanii kaadireen asiin lafa bittu warri hadha lafa bitee bara ijoollee sanii gurgure hedduun hidhaa jira beektus hedduun hidhamuu deema warri isin lafarraa bittan bara dallaalli isin lafa isinii gurguree isinii bite sun hundinuu eessatti dalaga beektanii caasaa qaba. Mana lafa 100,000 sii bitan 80,000 walii galan 20,000 sii irraa buqqisan. Kati bitte san keessaa 10,000 yookaan 20,000 eessatti deema jawweefa biratti deema shanii biratti deema. Uummanni daldala guddaa gubbaa jira mootummaan ammoo quba qaba. Dooktor Milkeessaa jettaniini hoongessaan maaliif bahe ilmaan arsiitaa lafarraa fixee lafa arsiitaa gurgurate Shaashamannee maal kana guutuu isii diida zuwaayii kana guutuu barxal godhee gurguree itti dhaqqabamee naan baqatee bayaadhaa habbichuu abaarachi dhaqee an akkana jedhee akkana ta'ee jedha. Warri lafa achirraa biittanii guurtan guutuun isaa maal isinii goonare waggaa meeqa ifaajjee. Osoo kaa dandammiin teessan bargara waansa irraa fagaattanii gaafa nu isinitti aayyoo abboo keessanii lafa gartee dallaalaan osoo hin taane nama beektu ka gartee sirnaan marraamee rakkatee gurguramu yookaan sirnu maal isin galmooftee laftee san fudhattanii adda wanni isin gaafatan maali waa jalaa baatanii bara yoo lafa mootummaan amma manatti ijaarteef sin qabu barqoo qabaadhu lafa san eessaa fuuteef si qabeet warii yoo eessaa fiddee irra ijaarteef si qaba. Akkanumaa yoo ati lafa sirnaan fudhattee mootummaan bakka san gartee warri waa qoratu kunniin warri itti kaasii dhaqqabee manni kee qulqulluu ta'e namni si gaafatu hin jiru marratti ijaarte. Hin rifatin atiin sirnaan marraamtee lafa tante gaafattee karaa seera qabeessaan irra ijaaramte ka horiidhaa mootummaallee si hubata jechuudha. Atiin garuu kaadiree tokko beektuuni yookaan gartee ebaluu tokko beektuuni ebaluutti sii bilbilee dallaalaan bittee mana seeraan ala bittee ati fidde mannu seeraan ala lafti sun hannaan si gurgurame hattee bitte hattu sii bite. Hattuu irraa bitte kanaaf itti dhufaa jechuudha. Egaa lafti hanna taate manni hoo mootummaan bar mana kee raajaa irraa qabu. Mana kee irraa diigeet lafta mootummaati abbaa biraatti kennuu deema. Naa qabadhu tan. Mana kan kee fidee doozaraa irraa buqqisa. Lafti ta mootummaatu mootummaa deebiti. Atiif abbaan lafarraa bittee wal barbaadataa jechuudha kanuma dubbii. Warri ammoo waan xiqqoo fidde atuutti rakkachuu deemte. Warri waan guddaa ijaarte fooqii farra ijaarte gartee kun inni dubbii qaba. Kanaaf agar isin jaaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo abba laal waan isin jechuu jiru dhagaa mootummaan horii karaa seera qabeessaan ergadhaa isin jechaa ture. Nageen beeytanii hawaalaalleen ta seera qabeessa jira. Waan taatu hawaalaan hin rakkatina. Hawaalaa seeraan mootummaan hayyama kennee Itoophiyaa keessatti. Warri gadiin dhiifama rifatina haasaa kiyya keessatti dhiifama. Yeroo gadii dogongora dalanna. Yoo ati hawaalaa seera qabeessa jira jedhan hawaalaa yoo jenne hawaalaa malaa miti. Baankii mootummaa Itoophiyaatiillee gibira kafalu.
kaayyaa mootummaa Itoophiyaa kenneeftu jira. Warri mootummaa Itoophiyaa beeku baankii keessa jiran jechuudha. Saniin ka jedhan black market jira. Bakka irraa ergitu seera qabeessa ta'uu ni mala as yoo dhufe seera hin qabu. Horii ati achii ergitu baankii siroo baankii Itoophiyaa kun warri walii gale kun jechuudha hawaalaan faatti. Warri amma hawaalama kana ka walii galame jira. Daabshii lifaa warri beektan baankii Somaaliiti maal kunniin hedduu jira. Inni kun maal godha? Qajeelumaa warii fuudhee kana haga fuudhee san sisteema baankii nigdi baankii Itoophiyaatiin wal hubannootaan ergamaa jechuudha. Horii haga seeneen abbaa wajjin mootummaa galchaa deema. Yeroo mootummaan ooditar fedhe isaan raggoodhe nama gana horii haganaa erge horii haganaa waggaatti fuudhe horii haganaa ergee jedhee ergaa jechuudha. Warri akkasii ergitan rakkoo hin qabu. Risiitumsa itti kennitan. Rakkoo takka hin qabu. Sun hin rifatinaa. Warra biraattu jira dhagaa jiran. Horii sirraa fuudhanii ilaal shaneen hawaalaa qabdi. Gareen kuni warra garee walii jedha dhagaa jira Oromoo barakkatti biyya saaman isiniin galle dhiifama naa godhan leeroo bira bal'aa irraa dubbanna. Hawaalaa ijaaramee jira karaa horiin ergamuun shaneen ni qabdi faannoon ni qabdi TPLF ni qabdi jawween faa ni qaban ijaaranii namni biizinesa wani kun qobaadha. Biizinesni kun ni beekna amma fakkeenyaaf Ameerikaa keessadha ijoollee isaanii kan dalagan jechuudha. Gareen Jawaar faa deeggaran hawaalaa dalagatu jiran. Maal godha warri kun warra asii ka Itoophiyaa keessa jiruun wal quba qabeenyaan osoo mootummaa bira reejistar hin taane wariin sun dhufeetuma maali keetis naqan baankii nama as jiru kanan naqan wannaa keetii jechuudha. Fakkeenya nigdi baankii qabaattaa Oromiyaa qabaattaa gamtaa qabaattaa waan feete qabaadhu Awaash qabaattaati. Fuudhaniituma namni tiraansfarsii godha jechuudha wannaa keetitti. Baankeetti tiraansfarsii godhan. Mootummaan wanta keessaan argatu quban qabu wariin kun gartee lubbuu namaa ajjeesuu dhufee waa ijaaruu dhufee firaa ergame mootummaa hin argu. Gibirri mootummaan kafalamu. Yakkaan dalagamu mootummaan hin beeku isa jira jechuudha. Warri isa saniin ergite isa kaate amma gaafiinsi dhufu. Manni ati ijaarte maal kunniin kaate hawaalaa seeraatiin ergite daabshii lifaa fakkeenyaaf. Baankii beeku sinii mana bakka Somaalee jechuudha. Kanaan ergite achiillee risiita qabanii Itoophiyaatti illee yeroo dhufe maqaan keetiif horiin ati ergite mootummaa Itoophiyaa bira jira. Warri sun taaksii kafaleera mootummaa Itoophiyaati. Beekumsaan dhufe horiin kun. Kanaafuu isa siniin jedhe gaafii atasii gaafatteef wannan goon illee karaa hawaalaa sirnaatiin ergadha horii keessatti. Nama seera qabeessa irraan jechuun gaafadha. Baankiin kun seera qabeessa. Risiita irraa fuutan sayyoo shakkitan nama asiititti ergaa baankii asii keessa isin yaalaalan. Horii ati risiinni keessun maaliin achi akka kijibaa si kennan piriinti godhanii. Kaamachi si kennan sun akka kijibaati. Achumatti inni maashinuma tokko achi kaa'ee ni jira. Onnaa irraa biteetumaan interneetaa walittidhaan jiru sisteema tokko walittidhaan qabu. Achi taa'ee piriinti godhee si kenna sun biyya irraa ergitu yoo Suudi Arabiyaa ta'e Suudi Arabiyaa illee hin beektu horii sana. Yoo Qatar irraa ergite Qatar illee hin beektu horii sana. Baankii Qatar illee sisteema sana hin seenne jechuudha. Itoophiyaa illee yeroo dhufu sisteema Itoophiyaa kanan seenne. Isin galee ka isin gootan mootummaan Qatar yookaan Suudi Arabiyaa sun beekuu qaba. Horii ati ergite sana. Mootummaa Itoophiyaa illee beekuu qaba. Ati horii kee baastee ergita bara. Yoo seeraa ergite illee agasuma kafalta birrii. Fakkeenyaaf $100 irratti birrii 5 ergita fakkeenyaaf. Yookaan birrii 10 $10. Maaliif seeraan ergaa hartaati? Kanaaf horii keessan ergitan akkasi seeraan ergaa tokko biyya teessan fayyaddan na dhagaa. Ummata keessan fayyadu horii isa irraa taaksii kafala horii erguun. Horii miiliyoona agas erganii mootummaa taaksiin kafalan asittis ni dheessan. Kanaaf gabaabdumatti namni tokko asirra katabde akkasii horiin keessan hin kasaaru karaa seeraatiin ergadhaa. Yeroo san gartee waan hundaa irrattu nagaa baatan jechuudha. Hagara isiniin jira isin dheerina fakkaate qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa. Halkaniiti halkan gaarii ka guyyaatti guyyaa gaarii rabbi oduu takka isin jalaa dagadhe. Naannoo Tuulamaa keessatti jechuudha uummanni keenya warri kunis irraa of qusachuu qabanii odeessa kana uummata keenya biraan naagayaa namni hedduun addas dogongoraa jiranii rakkoon gartee biyya keessa jiru birrii Itoophiyaadhaa birriin tun hagamii. Birri Itoophiyaa 500 fi 39,900 qotee bulaan hawaasni wali guuree shaneedhaaf ka ergamu qabamee jechuudha horiin kun.
laala tuulama keessatti deebisanii hadhallee garee shanee ijaaruudhaaf birriin 500,000 fi 31,900 ka walii guurameetiin garee shaneetiif ergamuu deemu jiru karaa gartee ummanni Oromoodhaa jabaatee haa galatoomanii eeruu ummanni godhee waliin kun guyyaa hedduuf walii guurame namootas waan kanneen ni qabaa gartanii namoota waan kana guuranis haga nama 4tiin caasaa ijaaranii ammallee jechuudha shanee deebisanii ummata keessatti ijaaraniitiin Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Iftuu baqqalaa galgalaan dhufte eessa galgalaan dhufte Finfinnee Oroo eessa galgalaan dhuftan jedhan hay ba'uu deemaa labaraan. Okay. Galatu Mujaahid galatoomi 500,000 fi 31,000 akkas birri 900. Thank you. Eessa dhuftan jedhan isin Oroofa Oromiyaa Oroofa iftuu baqqalaa galgalaan eessa dhuftan jedhan ba'uu deemu jira baraan akkuma tasaa waan kan wal deebi'e. So kanaaf akkasii warii nagana ga'u qabame warroonni kunniin illee yaalmaan Oromoo abboota keenya warii akka kana dalagdan hadhallee rabbi sodaadhaa dhiigalmaan namaa gadi naqinaa warii guurtanii hadhallee nama isin qalu waan takka lafa hin jirre shaneen kunoo diigamaa jirti bakka dhaabbattu qabdee faannoolleen waliin fixinaa please rabbi sodaadhaa dhiigalma namaa gadi naqsiisinaa waan hin taane hin dalaginaa dhararratti gartee lubbuu teessaniin balleessinaa ummanni kun dhaabbadhaa waa takka lafa hin jiran isin kadhannaa abboota keenya rabbi sodaadhaa isiniin jenna akkasii hay namni eessaa ol duuta galgalaan amboo jira Abdurrahim Amin Jamal fa'a jiran eessaa galgalaan dhuftan baatanii dachaatamu Oromiyaan biyya koo hay Kamal Tamaam waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jiran maal taatan amma dhufne ajaa'iban na qabateeyyu hay maal jedhan ayyaan ba'u jira na ufulcha saa dheeraa ture jira sirriin dadhabelle biiftuu yaa limuliji akkana ifaa koottu sa'ochi maal mana dhaatii yaatanii akkasii inshaallah warra amma dhufuu jirtan hundi keessanu amma deemu jira kanaafuu akkasii inshaallah waan jiru poost isinii goona ummanni eessaa ol duutu jira ara dubbiin na qabatte Mustafaadha. Finfinnee Oroo maal taatanii amma dhuftan itti fufi abdoo tamaam dadhabe ka abbaa warra amma ol dhufaa jiru haa caqasanii viidiyoo maa onneedha reef dhufnaa dhiifama ayillee dhiifama isinii godhe waan turtaniif silaa osoo isin bira jiraadha harkeessa isin tuma Amir naaf ayyee ajaa'iba dhufiyye Muniira waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaa'ibu manna qabate gudii wallahi gudiidha eenyu iftuu aggaaroo gudii wallahi dubbii ajaa'ibaati abdoo tamaam amma hin danda'u viidiyoo kee caqasaa inshaallah nagaa qaba alhamdulillah ajaa'iba dhufeeyyu nama guddaa maramma dhufu jira nama folchaa inshaallah viidiyoo caqasaa Abdul Aziz akkana sii godhe Abdul Aziz waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah viidiyoo caqasaaf duba deebi'aa saa dheeraa turee jira viidiyoo gabaabsadhee yaalaa jira dhiyoo tana guutuu kanaafuu viidiyoon kiyyallee dheeratee jira. Hordoftoota amiin hordoftoota kee ta'uu ni beekaa amma sa'aatiif deeme kaa Nuur Ahmad waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Awwal Muusaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ayyee inshallah viidiyoo caqasaa deemaa man danda'u. Fixadhee le kaamu waan asollee hin qabu. Baatirii loonaan jechuun jira chaarjiin kiyya kabaa telefoonaatii miti. Maal taatanii turtan bar lafti halkan nu biraayyuu sa'aatiin deeme. Akkasi Finfinnee Oroo jazakallah khairan. Khalid Shamsuu hay ambi barqaati dadhabeeyyuu namni gariin qaata osoo taa'u mugeeyyuu argu jira. Kadir Shamsuu inshaallah yeroo boruu rabbi biraa taate walitti deebinaa viidiyoo caqasaa. Isintu tureemi Amir inshaallah lamuun turinaa masni adabu wadha diinaan bira dabraa lammatan turinaa. Inshaallah kaa rakkoo maal qaba viidiyoo caqastanii. Inshaallah rabbi khairii haa godhu ama gartee lama sadii irraa dubbanne akkasii hedduu siin jaaladha hedduu siin kabajaa hunda keessanuu namni kunuu dadhabee yaa'een gartanii 71 deebi'e.
galatooma wala illee hedduu sin jaaladha itti deebi'i jaams yeroo ittiin deebi'u ati amma nama sirnaan ati yeroo seentan yeroo dabarsitu warra yeroo dabarsee dhufe kana inni dabna yeroo biraa inshallah waliin teenne kunniin beekumsi qabeenya galatoomatillee jazakallah khairan biiftuu yalimuu galatoomatillee okay situ yeroo sa'aatii okay anallee qeeqa na dhiyeessite dhiirti reef dhufti eegme barruu dheeraa barreessitee jiru okay situ yeroo sa'aatii dhaabbataa godhachuu fi dide okay waan godhuu yoo rabbi biraa taate inshallah dhugaadha yeroo garii kaajaa qaba namni gar deemee faa dhufaa haaluma daddaatiin turaa isin sirreessa inshallah sa'aatii sababni isin hordofnu Dirrisaa Mustafaa ni ajjeesne kanam ajjeesu rabbi amini kiyya amin jabaat inshallah abshiru aina ni beeka wallahi kadir ni beeka wallahi takka sa'aatiin dhuftani beeka abdoo tamam galatooma oro finfinnee oro jazakallah khairan hundi keessanuu galatooma mee gaafadhu tamam takkatti na gaafadhu ayyoo sun been inshallah namni si ala yaa'ida fi gaafadhu isinillee galatooma tamam waa gaafachuu barbaadda waa'ee shanee irraa bichuunuuf himi okay waa'ee shanee himi bar shaneen Keeniyaa keessatti mootummaan Keeniyaa shaallatanidha keessaa baa mootummaan Keeniyaa nama 350 hojiin ala godhee jira namni tokkollee kagartee biyya san keessatti abduu meedhichaa ka jedhan kagartee diraaga dalaguudhaan waan hedduu achi keessatti qabeenya guddaa horatee reediyoo qunnamtii meeshaalee adda addaa keemikaala albuuda ittiin qotan kanneen mara dabarsuun nama haga 11 ga'e jedhanii inni namjaa waliin jaartii isaa qabatee waliin bakka jirutti warri federaalaa dhiifama raayyaa ittisa biyyaa kan Keeniyaatii fi poolisni akkasuma warri itti kaa'uudhaan gurmaa'uudhaan teknooloojiin gargaaramuudhaan meeshaalee guddaa kan underground laf jala inni awwaalee wajjin qabame Keeniyaa keessa gartee shanee walumaa gala kasaaraa guddaa keessa buute akkasii jechuudha. Mustafa Facebook FB kiyya block jala nabaas eenyu maqaan isaa meesee jala na ergi bisin jala na ergi Facebookin kiyya nama gara 900 mana hidhaa kiyya jira waggaa ga Facebookii kiyya nama 1,130 kana gahetti wannan na kennu dide maqaa namaa si laalee keessaa si baasa na erga inshallah laalee si erga situ qalaa godina fakkaate okay islaalee keessaa si baasa maqaa ittiin blocks godhe san na erga inshallah ni baata Kilintoo buute abba maal balleessite nama arrabsite na fakkaate kan namni jala deemta yoo nama arrabsan malee blocks hin godhu akkasii hedduu sin jaaladha hundi keessanuu halkaniiti halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh